Maddeen Awurooppaa arganne. Waancaa kilaboota addunyaan Cheelsii fi Fluminensen walakkaa xumuraaf darban. Tapha nuusa xumuraa waancaa kilaboota addunyaan Cheelsiin Palmaareesiin Fluminensen Al Hilaaliin qabxii wal fakkaataa goolii 2-1 injifachuun walakkaa xumuraaf darban. Kilaboota ciccimoo qoraa kan ture kilabni Biraazil Palmaarees Cheelsiin goolii 2-1 mo'amuun imallisaa goolabame. Cheelsiin goolii Kool Palmer galcheen dursaa boqonnaa ba'e. Boqonnaa booda Palmaarees goolii hawwattuu Stiiviyoo Wiiliyan galcheen qixxaateeni. Dursee Cheelsiif kan mallatteesse Stiiviyoon xumuruma waancaa kilaboota addunyaa kanaan booda achuma Ameerikaatti Cheelsiitti makama. Cheelsiin olaantummaa taphaa fudhatee yaalii goolii 19 keessaa kubbaawwan kallattii eeggate hedduu yaalaa ture goolii eegaa Palmaareestu jalaa qolaatiin ture. Kanaanis Cheelsiin goolii 2-1 injifachuun walakkaa xumuraaf ga'e. Cheelsiin walakkaa xumuraatiin kilabuma Biraazil Fluminense waliin morkata. Tapha biraatiin kilabni Biraazil Fluminensen goolii 2-1 kilaba Saawudii Arabiyaadhaa Al Hilaal injifachuun walakkaa xumuraatiif ga'e. Manchester City dorgommicha keessaa kan baase kilabni Saawudii Arabiyaa Al Hilaal taphichaanis caalameera. Fluminensen goolii Maartiineel galcheen 1-0 dursaa boqonnaadhaaf ba'e. Al Hilaal boqonnaa booda goolii Maarkos Laawurante galcheen qixxaatus Hercules goolii jijjiiramee seeneen injifannoo Fluminense mirkaneessuun walakkaa xumuraatiif darbani. Waancaa kilaboota addunyaa kanaan har'a PSG Bayern Munich waliin Real Madrid Borussia Dortmund waliin morkiin taasisan ni eegama. Gareen Luis Enriquetiin leenjuu PSG marsaa mo'atanii darbuutiin Inter Miami injifachuun nuusa xumuraatiif ga'e. Champions League Awurooppaatiin ga'umsa dinqii mul'isuun shaampiyoonii kan ta'e PSG'n kilaboota tilmaama shaampiyoonummaa waancaa kilaboota addunyaa argatan keessaa isa tokko. Manchester City, Liverpool, Arsenal fi Inter Milaanin kilaboota bara kana Champions League Awurooppaatiin PSG'dhaan dorgommicha keessaa ba'an yoo ta'u, Bayern Munichis qormaata cimaatu eeggata. Waancaa kilaboota addunyaa 5 fudhachuun riikoordii kan qabu Real Madrid har'a Borussia Dortmund waliin taphata. Pirezidaantiin kilaba Real Madrid Florentino Perez kilabichi waancaa kilaboota addunyaa fudhachuun yookaan taphoota kilabichaaf kennamu yoo injifatan taphattoota kilabichaa fi onnachiiftii kennuuf waadaa galaniiru. Taphataan sarara qarqaraa Atleetik Bilbao Nico Williams walii galtee hoggaa dheeraa kilabicha waliin isa tursiisu mallatteesse. Taphataan ganna 22 gara Baarselonaadhaa jijjiirama jedhamaa kan ture yoo ta'u, Bayern Munichis taphataa kana barbaadaa ture. Amma garuu walii galtee isaa kan jalqaba hanga bara 2027tti Atleetik Bilbao waliin qabu hanga bara 2035tti dheeresse. Kilabni kun akka mana kootii ta'ettan ilaalaa kan jedhe Nico Williams kilabicha keessa turu fedhaa maatii kootis jedheera. Williams erga bara 2021tti taphoota 167 kilabichaaf taphateen goolii 31 galcheera. Waancaa Awurooppaa bara 2024 tapha xumuraa Ingilaand irratti goolii galchuun Ispeen waliin shaampiyoonii ta'ee ture. Kilaboonni taphataa kana fudhachuudhaaf fedha qaban Yuuroo miiliyoona 62 kaffaluu akka qabuu fi kunis harka 50 guddachuu akka danda'u kilabni Ispeen Atleetik Bilbaoon beeksiseera. Gama biraatiin waliigaltee Arsenaal waliin kan qabu kan xumure taphataan lammii Jaapaan Takeero Tomiyaasuun kilabichaan gargar ba'ee kilaba Tarkee Bashiktaashiif mallatteesseera jedhameera. Taamii Abrahaam ergisaan waggaa tokkoof Roomaa irraa fudhachuun gabaafameera. Manchester United Marcus Rashford, Jadon Sancho fi Garnacho dabalatee taphattoota kilabichaa 5 kilaba biraa akka barbaaddatan itti himeera jedhameera. Manchester United akka ibsetti Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, Taylor Malaysia fi Anthony Donestonis yeroon bakka deemtan barbaaddatan amma jedheeniira. Lakkoobsi 10 kan Marcus Rashford jijjiirraa ganna kanaatiin kilabichatti kan makame Marcus Cunhaadhaaf kennameera. Garnachoon mo'amuu waancaa liigii Awurooppaatiin booda
leenjisaa isaa komachuun turtii isaa goolabamuu akeekee ture. Taphatichi boqonnaa irrattis ta'uudhaan hidhannoo Aston Villa maqaa Rashford qabu dhuunfachuun isaa suuraa ka'uun kan maxxansee dubbii ijoo ta'eera. Ergisaadhaan Rashford Aston Villaan, Sanchoon ammoo Chelsea waliin, Antooniin ammoo Real Betis waliin taphachaa turuun isaanii ni yaadatama. Taphattoota bara leenjisummaa Erik ten Hag jalatti Manchester United mallatteessan keessaa tokko kan ta'e Maalesiyaan rakkoo fayyaatiin tasgabbii dhabeeraa jedhameera. Ammatti jijjiirraa taphattootaatiin of ijaaruuf hojjechaa kan jiru Manchester United Rashford, Sancho, Garnacho, Maalesiyaa fi Antoonii yeroon kilaba barbaaddattan amma jedheeniira. Ruben Amorim miseensota kilabichaatiin kaleessa qophii bara dorgommii yeroo eegaluuf jedhanitti taphattoota hin barbaanne kilabichatti beeksiseera jedhameera. Sababa du'a tasaa Diego Jotaatiin Liverpool taphattoonni qophii gannaa bara dorgommii yeroo itti eegalan dheeresseera. Taphattoonni kilabichaa hedduu har'a irraa eegalee gara kilabichaatti akka deebi'aniif jalqaba sagantaan ba'us sababa boqachuu Diego Jotaatiin taphattoonni wiixata dhufurraa shaakalatti akka deebi'an kilabichi beeksiseera. Liverpool fi kilabni duraanii Diego Jota kan Wolves keessatti namoonni yaadannoo taasisaafii jiru. Liverpoolis Anfield Roaditti gadda isaa ibsachuuf karoorfateera. Mohamed Salahnis du'a Diego Jota amanuun hedduu na rakkisee jechuudhaan Diego Jota Liverpool keessatti akka hin argine yaaduun ulfaataadha, garas deebi'uun na sodaachiseera jedha. Gadda koo jecha ittiin ibsu hin qabu, maatii isaaf jajjabinan hawaa. Diego fi Andre yoomiyyuu hin dagatamanii jedhe Diego Jotaan. Goolii eeganii Liverpool Kalaris riyaa isaa dhabuun gadda ibsachuun yeroo dheeraaf gaddi kee keessa kooti hin ba'uu jedheera. Virgil van Dijk yaada Instagram isaa irratti barreesseen baay'ee rifachuu fi guutummaatti amanuu akka dadhabe dubbateera. Liverpool guyyaa taphattoonni gara iddoo shaakalaatti deebi'an kan dheeresse yoo ta'u, adoolessa 19 Bristol waliin tapha michoomaa kan inni taphatu. Kilabichi gadda isaa ibsaa kan jiru yoo ta'u, alaabaa kilabichaas walakkaatti akka gadi siqee mirfinfamu taasiseera. Sirni awwaalcha Diego Jota yeroo ammaa kana raawwataa kan jiru yoo ta'u, taphattoota Liverpool Virgil van Dijk, Andy Robertson dabalatee taphattoonni garee biyyaalessaa hedduun sirna awwaalcha Diego Jota irratti argamaniiru. Oduun ispoortii guyyaa kanaaf qabanne xumurreerraa. Qophiileen OBN kan biroo itti fufisaa waliin turtii gaarii.